Oromotiif akeeka hayyootaay Oromotiif galfata dhalootaay Oromotiif hawwii jaarraaf ture Oromotiif mul'ata egeree Oromotiif odeeffannoo si'aawaa Oromotiif gaaf qulqullaawaa Oromotiif hundarra amanamaa Oromotiif falmaa haqa namaa Oromotiif leelloo walabummaa Oromotiif iftuu bilisummaa Oromotiif iftuu bilisummaa Oromotiif teknooloojii Oromotiif yoonaalan sadarkaa Oromotiif sagalee Oromoo Oromotiif hooqaa gaanfa Afrikaa Oromotiif wal argaa sabguddaa Oromotiif harsaa yeroo hundaa Oromotiif ittee dil addunyaa Oromotiif Oromiyaan keenya Oromotiif irraa deebuu bahaa Oromotiif tokkooma of tahaa Oromotiif Oromoo TV. Daawwattoota Oromoo TV akkam jirtan? Torbaan dabre koree furmaata barbaaduudhaaf asiin dura uummanni filate tani mootummaan wayyaaneedhaa hiite keessa namni hammi tokko hiikamee ture. Arraan tana qophii qabnu keessatti irraa haasa'uudhaaf jiraanna. Akkasumatti illee warra sagaleen teenya haa dhageemtu jedhu wajjin wal gargaaree biyya alaa tana keessaa hojjetan keessaa takka Risaalaa Internaashinaali sanirraa illee mari'achuudhaaf jiraanna. Akkasumattis qophiin sochiin sagaleen teenya haa dhageemtu jettu bakka tamirra jirti irraa mari'achuudhaaf jiraanna. Keessummaan keenya kanarraa Waziir Yuusufi dura taa'aa Risaalaa Internaashinaaliiti. Obbo Waziir afeerraa Oromoo TVtiin bakka tanatti dhiyaachuu keetiif fayyaadee. Isinilleen Oromoo TV'n yeroo adda addaa hawaasa keessan tajaajiluuf dadhabne yookaan yeroo keessan gumaachitanii hawaasa keessan cinaa dhaabbachuudhaan hawaasa keessan dammeessuudhaan akkasuma nuuf illee carraa arranuu kan ta'e kanaa wajjin maqaa rabbiitiin hedduu isin galatoomfanna. Ayyee fayyaadee Waziir torbaan ammaan tana keessa jirru kana jarri duraan furmaata barbaaduudhaaf jecha ummataan filamee koree ta'e ka hidhame isaan san keessaa hammi tokko hiikamanii turan. Akka viidiyoolee garaagaraatirraa agarrutti tan biyya keessaa baatu uummanni illee gammachuu guddaadhaan simate. Duuba hiikamuu isaanii kana isin warra isaanii wajjin illee walitti hidhaataatti fakkaattan yookiin immoo warra isaan san deeggaruudhaaf sochii biyya keessa jirtu deeggaruudhaaf biyya alaa tanatti ijaarame ta'uu keessanitti hubanna. Duuba hiikamuu isaanii san akkamitti ilaaltan dura maaliif hidhamanii illee keessa babaatee yoo kan nuuf ibsitu taate daawwattoonni keenya illee baruu barbaada. Abjaliil baay'ee galatoomii duraan duraa dheenya kana torbaan dabre keessatti hawaasni keenya magaalaa lakkoo keessatti Oromoo Street jaamee moggaafatee san duraan duraa gammachuu nadhagaamtee akka sabatti nadhagaamtee gammachuu san ibsachuu barbaade. I think obboleettii tiyya Najahaalleen asitti Oromoo TV irratti illee dhuftee waan san bal'inaan kan dubbattee na fakkaata inshallah. Tanaacha gammachuu nadhagaamtee ibsachuun barbaada. Kanaa wajjis wal qabsiisee gaaffii ati na gaafatte kanaaf koreen furmaata barbaadduu hawaasa islaamaadha. Waggaa afuran dabre kana qabsoo biyya keessaa fi biyya alaatti illee diddaa gabrummaa amantii kan Ahbaash Libnaan irraa mootummaan wayyaaneedhaa itti fidee cunqursaa amantii irra kaa'uudhaaf biyya san irratti balaa guddaa yookaan gaagama guddaa hawaasa islaamaa irratti fidaa ture. Akkasuma barreen dhibban dabre kana keessatti hawaasni keenya dhugaadha. Akka sabatti illee akka amantiitti illee hawaasa cunqurfamaa ture. Balaa achirraa haati isanii kan isaan kanallee arra guyyaa arraa kanallee isaan dhaqqabe. Waan haarawaa miti biyyattii san keessatti akka islaamatti akka sabatti rakkachuun gaaffii ati amma na gaafatte kanaaf ustaazota 5 jahal ustaaz Yaasiin Nuuruu dabalatee ustaazonni 6 obboleeyyan keenya maneedhaarraa bahanii jiranii waggaa 22 keessaafuu ustaaz Yaasiin Nuuruu waggaa 22 kan itti murtaa'ee
Ustaad Abubakar Kaamil Shamsuu fi akkasuma Ahmadiin Jabal waggaa 22 kanitti murtaa'e keessa isa tokko ustaada keenya kabajamaa fi jaalatamaa kan ta'e Ustaad Yaasiin Nuruudhaa mana hidhaarraa bahee jira. Obboleeyyan biraatis warreen amma 15 itti murtaa'ee jira. Ustaad Baaruu Umar amma 7tti murtaa'ee, artisti Muniir Hussein amma 15, Muraad Shakuur akkasuma Saabir Yirguu fi akkasuma Abubakar gaazexeessaa Abubakar Alamuudhaa nama 6 mana hidhaarraa gadhiifamanii jiran. Mana hidhaarraa gadhiifamuun kun maatii yookaan hawaasa Islaamallee gammachiisullee warreen hafan warreen akka Ustaad Abubakar, Ahmadiin Jabal, Kaamil Shamsuu, Injiinar Badru Hussein, Ahmad Mustafaa fi warreen obboleeyyan biraatillee nama 13 kan ga'an mana hidhaa keessa jiranii jechuudha lama. Laata akkamitti nasiibumaanii kalma lafaa ka'anii ati bahi jaanii qaaman hambisammoo akkuma duraanuu gaa ati hidhame jaaniin sanitti immoo dubbiin tun maal isin fakkaata wanni irraa dhageessan jira? Wanni odeeffannoon naannoo maatii isaaniirraa yookaan warra waan kana dhiyeenya qaburraa ibsutti tana dura nama 11 gallakkisanii turan. Nama 28 qabanii 11 keessaafuu akka Dr. Kamal Galatuu faa, Sheekh Sultaan Amaan Eebbaa faa, Sheekh Daahir Abdul Qaadir faa, Hassan Ali faa, Sheekh Ibrahim Tuufaa faa, manguddoota yookaan aalimman gurguddaa fi akkasuma ijoollee dargaggoo isaanii hojii hidhamte nama 11 gallakkisan jalqaba irratti himanni abbaa alangaa isin irratti bane kun isin hin namachiisu walaba jaanii gallakkisan nama walaba qabanii tuma walaba jaanii nama gallakkisanis waan nama ajaa'ibu yookaan nama dinqisiisu irraa eefasii turanii obboleeyyan keenya kun akka ragaa ittisaa dhiyeeffatan warreen 19 kun manni murtiidhaa dabarsee manni murtii dabarsuun kun manni murtii hagam takka walaba akka ta'e biyyattii san keessatti namuufuu ifa maal akka godhuu fi aangoo akkam akka qabuu fi dandeettii akkam akka qabu waan nam takka irraa dhokatee miti. Mana murtii san Ustaad Ahmadiin Jabal, Ustaad Abubakar faan gizee dhaqan mana kanarraa yookaan abbaa murtiirraa murtii yookaan haqa eegganna jenneeti miti kan bakka kana dhufne biyyattii tana keessatti nuti qulqulluu ta'uu keenya seenaadhaaf galmeessisnee dabruu qofa kan jiru malee bakka sanarraa haqa namni barbaadellee hin jiru. Obboleeyyan keenya kunillee bahuu isaanii eefa irratti murtaa'uu qofa osoo hin taane eefa irratti illee murtaa'ee wanni jira himannaa nurraa xiqqeessaa oliyyata gaafadhaa jaaniin himannaa nurraa xiqqeessaa nama badiin balleessiin hawaan takkan godhin badii fudhatee himannaa nurraa jechuun sanii waan sanirra naannoo sanirratti hedduu dararaa fi gaaga'ama guddaa fi hokkara guddaa irratti deemaa ture mana hidhaa keessatti himannaa san badii san akka fudhatanii nurraa xiqqeessaa jaanii yookaan appiil akka godhan oliyyannaa akka gaafatan. So san hunda didaniiti obboleeyyan keenya kun mana hidhaa keessatti illee kan waggaa 22 torbas 15 keessatti murtaa'e wanni addaa isaanis surprise uma isaan godhan hootaa bahaa sababa amata haaroo sababsachuun hootaa bahaadhaa gizee dhagayaan ni rifatan maaltu maal ta'ee nu qofti akkamii bakka kanaa baana obboleeyyan keenya waan jiruus gaafii dhiyeessanii jiran akka Ustaad Yaasiin Nuuruu fa'aa obboleeyyan biraatis wanni deebi'eef isaaniif mana sirreessaa kana keessatti amala gaarii isin garsiistaniin bakka kana baatanii kan jiru odeeffannoon naannoo sanii baate kan agarsiistu naannoo sanirratti Ustaad Yaasiin Nuuruun akka ustaazatti kitaaba lama achi taa'ee barreessee ture yeroo adda addaa mana hidhaa keessatti mana hidhaa biratti hidhamaa ture dukkana keessatti hidhamaa ture ijoolleen biraatillee akkasitti dararaa guddaa isaanirra gahamaa ture jechuudha. Wanni ustaazota yookaan obboleeyyan keenya kanafiin adda isaan godhee isaan kophaa bahan hin jiru eefa mootummaan yookaan mootummaan wayyaanii suni bakka sanii isaan baase hawaasni islaamaatis awarenessii kana yookaan nama kan addaan qoqqooduuf hawaasa keessatti illee shakkii fiduudhaaf kana xiqqishoo reediyoo faanaan illee wanni ja'ame jira. Maaltu ture? Reediyoon faanaadhaa xiqqoo akka isaan if keessa deebi'aniiti akkana waan akkasillee dubbatamee ture. Waan san garuu olola san hin deemnee fi battalumatti online irratti illee feesbuukaa fi waan adda addaatiin hawaasa dhaggeeffataa turan na fakkaate RTVT yookaan onnee dhawatiinsa hawaasa islaamaa I think hin dalagneef. Garuu Yaasiin Nuuruu fa'aa nama dura humaan jenne. Yeroo ifaachirraa bahan I think reediyoo adda addaatiif sagalee dhageessanii turanii hawaasni dura taa'uun keenya hawaasni bakka guddaa kabajaa guddaa jaalala guddaa hawaasa keenya kan biyya alaatii fi biyya keessa jiruuf illee qabnaa jaanii tana durallee fuuldurallee wanni isaan ja'an jira
qabsoon eegalamtee tuni ibsa jennoo yeroo adda addaa manidhaa keessa gizee baasan Ustaaz Abubakar intervii gaafatanii turan yookaan ijoolleen dhayitee bakka sanii Ustaaz Kaamil Shamsuu dubbisan akkamii isin manni murtii kun maal ja'a isiniif fakkaata jennaan ni beeynaa waan jedhu nuuf rakkatiin alaa hidhamiinsa keenya irratti fookosiin godhinaadha gaafii namni itti du'e itti hidhame biyyaattis bahee qabeenyi itti saamame obboleeyyan dubartoonni itti gudeedamtee jirti gaafii sadeensan gaafiin sun deebi'uu qabdi nuuf rakkatina jechaa turan jechuudha ammas kanumaan namni daandii qabsoo gubbaa jiru yookaan karaa qabsoo gubbaa jiru injifannoo argachuun isaa beekamaadha jaan dhaamsa akkanaa kana dabarsaa turan manidha keessa lubbuu isaaniitiif miti hawaasa saniif yaadaa turan isaan nama takka yookaan yeroo muraasa duniyaa tanarraa deeman du'aan ta'uu waan adda addaatiin ta'uu isaan generationni dhufu biyyattii san keessatti mataa isaanii ol qabachiisanii boonanii eenyummaa isaaniitiin amantii isaaniitiin sabummaa isaaniitiin boonii hawaasni sun akka jiraatu barbaadan so tanaa jecha waa hundarraa lubbuu isaanirraa qabeenya isaanirraa barumsa isaanirraa waa hundarraa kaaniiti qabsoo kana keessa amaanaa ummataa baadhatanii gizee sana ni beekan waan akka isaan qunnamuu ni beekan tanaa jecha obboleeyyan keenya kun wanni addaa yookaan surprise wanni nama godhu isaanummaanuu miidiyuma irraa dhaga'anii qophaawaa ni galtanii amata haarawaa sababa sababsachuu mana keessanii galtan jechuuma dhaga'anii so wanni addaan jiru wanni mootummaan wanni itti fadhi duraan hawaasa kana fakkeenyaaf sabaan adda qooduun haa ta'u isaan keessa shakkii keessa fiduu haa ta'u sanii yaadee ture garuu wanni sun 100% dhibbarraa kumatti yoon jee ani successful hawaasni islaamaa qabsoo kana keessaafuu warri biyya keessa jirus warri biyya alaa keessa jiru firii yookaan bu'aa qabsoo isaanii kan itti argantaa warreen kudha takkan reefaan maqaa dhadheessanii jalqabii jaan itti daame kanarraa illee jalqabii bu'aa qabsoo isaanii namni yoo qabsaa'e wayitti ni baha gaafii sadiin osoo hin taane wanni isaanii aliyoo jiraatis yoo gaafate harkachuu akka danda'u kan harkan naaf fakkaatanii gutumaa gututti. Tole reefuun taraguu dubbattu Yaasin Nuuruu kitaaba lama katabee ture jette garuu kitaabni isaa ammaan tana nu bira hin jiru haa ta'u immoo kitaabni biraa nama biraatiin barreeffamee ture kitaabni sanis si harkaa jira daawwattoonni keenya illee arguu ni barbaada. Kitaabni kun waa'ee fakkeenya abbootii irreeti kan dubbatu kitaaba kana keessatti Ustaad Ahmadiin Jabal kitaabni kun fuula 500 fi fakkeenya abbootii irree maqummaanuu fakkeenya abbootii irreeti. Fir'aawna ja'a Fir'aawna fakkeenya abbootii irree ja'a. Kitaabni kun fuula 529 qaba afaan Oromootiin kan barreeffame. Duraanitti qophaa'e moo achuma keessa ifa taa'uu manuma keessatti dalagee achumatti hawaasa islaamaatiif gumaache obboleessi keenya kun nama seenaati jeyna namaati hayyuu namaati nama akka amantiitti illee akka sabatti illee ittiin boon afaan Oromootiin barraa'ee. Dibbashan gurguramas bakkatti gurguramuu jira laata? Konferensii risaalaa amma qopheessineef September 19 kanarratti eebba kitaaba kana qabna. Eebbi isaa inauguration eebbi isaa jira inshallah yoo rabbiyyee Friday Saturday nu duraa kana kitaabni kun achirratti ni eebbifamu yoo rabbiyyee. Kalammeessaa harkaa qabdi sanoo. Kalammeessaatis isumaaf barreesse. Achuma keessatti kanaas moo achuma keessa barreesse. Fuula 387 qaba. Nifaaqaa fi munaafiqoota hagooggiin eenyummaa isaanii kan dhoksa yeroo saaxilamu ja'a. Munaafiqaa fi nifaaqa jechuun gantoota dho'isaa jechuun eenyummaan isaanii yeroo saaxilamu. Warra fakkaatee buluu warra mootummatti hirkatee hawaasa islaamaa hawaasa oromoos saba ifiitii fi amantii isallee dho'isisu as keessatti bal'inaan kaa'amee jira jechuun kitaaba kana keessatti. Tole obbo Waziir kunoo kana jechuudha nifaaqaa fi munaafiqoota kan jedhu kunis Ahmadiin Jabal kaa'ee jira. Kitaabni kun ja'a cunqursamuu isaaniitu hanga hubachuu dadhabanitti kanneen cunqurfamaniif. Cunqursaan kun gisee sirra turte lakkaa cunqursamuu keetuun beeytu. Like bilisummaa osoo hin qabne ani bilisa itti faasi fakkaata. Manaa bayi gabrummaan akkas. Yoo gabrummaa dhalattee gabrummaa guddatte gabrummaa saniitu si bilisummaa. Bilisummaa sii ta'a warreen saniif ije adreessa gisee godhu jechuun uummata akkamiif akka kitaabni kun barreeffame. Kitaabni kun bilisummaan bilisaan akka hin argamne kanneen hubataniif. Akkanuma bilaashitti karaarra ililliin sii facaatee wanni sirra agooba wanni sirra qabanii akkanuma boonteetuma kasii dhuftu miti. Warri Chaayinaa tokko saanaa daabaatiin namni xarapheezaa irra sii kan nun jiru ja'a. Akkasii uummata saniif ija. Inni sadaffaan waa'ee abbootii irree
hubannaa guutuu akka qabaatan kanneen barbaadaniif abbootiin irree eenyu jechuun amala akkam qaban maal yaadan hawaasa akkam godhuu barbaadan waan jiru kana hubannaadhaan hawaasa kana hubachiisuudhaaf kitaabni kun gaafa inni baasu hedduu ammallee kitaabni kun quraanaa fi macaafa qulqulluu bu'uura kan godhate achirraahi seenaa wajji waliif fidee quraana irraas fudhatee macaafa qulqulluu irraas fudhatee kitaabni kun islaama biratti osoo hin taane ummata obbolee ilmu namaa biratti illee barbaachisaadha. Warreen amantii addaa qaban yookaan amantii kiristaanaa ta'u amantii adda addaa kan ta'u kitaabni kun akka gaarii dubbifameef isaaf afaan Amaaraanis afaan Oromootis maxxansee jira. Fir'oonni lamaaniifuu tokkuma. Fir'oonni lamaaniifuu tokkuma. Abbootiin irree hundaaf illee tokkuma. Even warra wannaatiif illee tokkuma warra Tawraatitti amanuuf illee tokkuma. Tokkuma hundi fir'oonuma hundaafuu. So kitaaba kana hawaasni keenya akka dubbisullee nutillee ammaan obboleessa keenya laffaatii yookaan hawaasa kanaaf gumaacha inni godhe hojii isaa kana akka isaan dhaqqabdullee barbaada. Keessaafuu fokus afaan ispeeshaal afaan Oromoo irratti fokusii guddaa godhee jira. Biyya keessatti illee akka gaariitti faca'uu barbaada. Dhaamsa akka sanaatti illee nu gahee jira. So obboleeyyan warri Septeembar 19 konferansii risaala irratti ifatti hawaasa duratti kitaabni kun eebbifama. Achuma gurgurama. So gama kitaabaatiin kana jechuudha. Tole hedduu galatoomii gaariidha numaatumaa waa'ee risaalaatis eegama qaanaa dhoyiteefuu risaalaa intarnaashinaaliin eega jalqabamellee xiqqoo bubbulee jira toora bara 2-3 kana gaheeti jira asiin dura konferansii adda addaa tagootanii jira mee daqiiqa takkaaf viidiyoo tan haa daawwannu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبن رسالة انترناشنال كونفرنس مرسا صدفا من سورا كيست جيسوف كوبي هندة مريجرا نما هندة سمجوف جرجرام بغنغان افتن لها لا أسقرا جئ أفير مسلم تو كمرام كونفرنسي خان أدى ستاسس درد أبنا مرتي أستاذتا وجقا والقبتي في kitaabota jeynoonni keenya osoo cunqursaa mootummaatiif hin jilbeeffatin mana hidhaarraa afaan Oromootii afaan Amaaraatiin barreessan hawaasaaf gumaachan kan eebbisoo gaatahu. Hayyoo guddaan sagantaa kanaa hawaasni biyya alaa keessa jiru qabsoo nageenyaa islaamni biyya keenyaa godhaa jiru deeggaruu keessatti shoora akkam taphachuu danda'a. Yookiin nuti akka uummata islaamaa kan mirga amantii isaa dhabee tokkotti gaheen keenya maali waan jedhu irratti uummata dammeessuudha. Qabsoon kun kan bonaa fi ganna oowwem qabbanaawaa osoo hin tahin kan wareegama jabaa barbaadu waan ta'eef koreewwan keenya badii malee amata torbarraa hanga 22 murtiin sobaa hoggaa irra murteeffamu callisni ilaalu garaan nun danda'u jechuun risaalaa intarnaashinaal uummata dammeessuuf dirqama islaamummaa bahaa jiru. Alimman yookiin obboleeyyan bebbeekamoo konferansii kana irratti ni hirmaatan jedhamanii eegaman keessaa Imaama Masjid Tawfiq, Sheikh Bashir Usman, Imaama Masjid Tawhid, Sheikh Abdulrahim Doyo, Sheikh Abdul Aziz Mukhtar, Imaama Masjid Bilal, Ustaz Ali Sufyaanii fi Ustaz Nasir Hamzaa fi kanneen birootis magaalaa Minisootaa irraa konferansii tanarratti abukaatoon koreewwan keenyaa kan sadarkaa addunyaatti himannaa koreewwan keenyaa hordofaa jiru Dr. Qaasim Awwal Aloo Yuunivarsiitii Ingilaand irraa affeerameeti jira. akkasumas sheekonni fi alimman iskaayipiidhaan kallattiidhaan sagantaa kana irratti hirmaatan kanneen akka Sheek Muhammad Hamiddiin Saawuz Afrikaa irraa, Sheek Yusuf Nuree UK irraa fi Sheek Anwar Yusuf Naayiroobii Keenyaa irraa irratti hirmaatu. Maal kana qofaam walaleessaa beekamaa dargaggoo Boonaa Muhammadis fiilmii haaraa mata duree Taagoof Waar jedhu yeroo jalqabaatiif Ameerikaatti agarsiisuuf qabatee dhihaatee jira. Look at you, you're all changed now, you're a sheikh. Oh, you haven't shaved in 4 years? Yeah, man. Well, I'm telling you, man, you changed, that's good. But Allah's gonna start testing you right now. Well, being locked away in a cell for 4 years, that was enough of a test, bro. After that, I think I'm ready for anything. Assalamu alaikum. So, aren't you happy to see me? We just can't allow people to stay the night in the masjid. Yeah, but extremely sorry. only one night. I'll be gone by Fajr time. You won't even know I was here. If you really don't have enough place to stay,
I can suggest you just one thing. Why don't you try some city shelters? Bro, can I crash here, man? I got nowhere else to go. See anything you like? Yeah, is this an actual cookbook or what? Depends on what you're cooking, right? Bomb making, sabotage, TNT. Yo, this is some serious. magaalaa Minnesota ammoo magaalaa jalqabaa taatee jirti. Fiilmii kana irratti namoonni akka Sheek Sid Raagee fi Muhammad Zayyaaraa hirmaatanii jiru. Fiilmiin kun guyyaa Jimaataa fulbaana 18 bara 2015 sa'aatii 6 PM irraa hanga 9tti ni mul'ifama. Gatiin tikkeettii seensaatis baay'ee salphaadha. Daawwii fiilmiitiif $20 yoo ta'u konferensiidhaaf immoo hin cinqamina. $10 qofa kiishaan dhabina. Wal dorgoma daddafaa sardama. eessattii fi yoomii yoo jettan University Minnesota 225 19th Avenue South 55455 konferensiin guyyaa sabtii fulbaana 19 bara 2015 sa'aam 1 PM irraa hanga 11 PM tti tura. Kanaafuu sagantaan miidhagaa fi barsiisaa ta'e kun akka isin hin dabarre wal dorgoma. Ummanni musliimaa magaalaa Minnesota fi naannawa isaa isii jiraattan ammuma fuulduratti kan hojii qabus guyyaa saniif hayyama fudhate kan hin cinqamne kaalaandarii keessan irratti qabadha. Guyyaa san maatii teessanii wajjin saganticha irratti nuuf argama. Sardamaa jechuun qopheessitoonni sagantichaa dhaamsa bulummaa isaanii dabarfatan kana qofaa miti. Risaalaa Intarnaashinaaliin sagantaa babbareedaa hedduu kan akka deekeerii daa'immaniitis isinii qopheessee jira. Akka isin hin dabarre akka isin hin tarre irratti argama. Wal dorgoma Risaalaa Intarnaashinaal. Tole egaa ammaan tana as dechaanaa Gama risaalatti Raahili gama risaalaatti risaalaa intarnaashinaaliin tun maalummaa isiidha yoo daawwattoota keenyaaf kan ibsitu taate maaliif dhaabbatte risaalaa intarnaashinaal maal hojjette maaliif dhaabbatte maal faadha hojjette hagamma Risaalaa International wanni dhaabbatteef ta duraan dura mirga ilma namaa kabachiisuu irratti human rights hojii wal qabatee roorroo hawaasa keenya hawaasa islaamaa gubbaa dhufte tan ahbaashiin mootummaa wayyaaniidha ahbaash biyyatti itti naqee masgida isaanii saamuudhaan imaama ari'uun mu'azzina ari'uun warra barsiisota ari'uudhaan balaa haga nageenya afaan qawweetiin marfamanii yookaan gaachina mootummaa wayyaaniitiin qabatanii biyya keessa saayinan yeroo waan kana dhageenyu akka nuti akka nama amantii islaamaa qabutti akka nama saba Oromoo takkatti hedduu irraa rifannee maal godhuu qabna jennee ijoolleen walitti haga dargaggoo walitti dhuftee masgida sadeenis walitti dhufee yeroo san masgid Tawfiiqii fi masgid Tawhiid obboleeyyan keenya akkasuma warreen afaan Amaaraa dubbatan jamaa Iqraa jira walitti dhufnee monyaa kana mari'annee san boodarra maal godhuu qabna gizee jaamu jaarmeenni tokko kan waan kana hordofu dhimma kana hordofu karaa dippiloomaasiitiin karaa miidiyaatiin awareness hawaasa keessatti uumuun hiriira nagaa gabbahuudhaan akkasuma ammallee eventii adda addaa qopheessuun qabsoo kana akkamii cinaa dhaabbannaa hawaasa keenya kana sagalee isaanii ta'uudhaaf warra sagalee hin qabne sagalee isaanii ta'uudhaaf kan joorratti dhaabbate jechuudha. San keessa hojiileen dalagamte hedduu jira gama dippiloomaasiitiin illee haga State Departmentii xalayaallee barreeffamte isaanillee garagalchaanuuf illee imbaasii Finfinnee jiruuf illee xalayaa barreessan tan harka jirtu jira. Akkasuma warreen akka Keezil Sanfaan Alfrankiliin faan akkasuma Emiin illee yeroo takka Emi Kolbashar illee bakka bu'aa isiidha director outreach director isi Eric Namajaan tokko illee event keenya irratti illee gaafa 2013 qopheessine nu ergitee turti awareness nu haa'u dippiloomaasiin karaa dippiloomaasiitiin hojiileen dalagamte hojiilee dansaa hojiilee nama boonsistu hojiilee mootummaan suni hawaasa keenya irratti maqaa addaa maxxansuudhaaf yookaan taappellaa kaa'uudhaaf hojjete kan nuti asitti jalaa fashalee isaa turre jechuudha karaa dippiloomaasiitiin. Karaa biraatiin karaa miidiyaadhaa irratti fokus goonee miidiyaan yookaan qabsoon tun ahbaash dhabamuun mala wanni biraatis fuula dura dhufuu malti wanni ahbaash caaluuleen hawaasa san qunnamuun mala hawaasni kun yoo baratee hubannaa qabaatee karaa miidiyaatiin awareness qabaate balaa isarra dhuftu
qilleensummaan gama fadhi akka isaan hin murre miidiyaa irratti taargeeta godhannee dalaynee miidiyaa irra nuti godhannillee nuti akka waan lama lafa kaanne saatalaayitii TV fi reediyoo lafa kaanne baay'iloo keenya gubbarratti jalqaba 2011 waan kana gizeessinu jechuudha. Sanirraa ajandaa gurguddaa lama kaanne short TV fi saatalaayitii kaanne kan duraa short TV reediyoo bannee turre. Short TV reediyoo bannee san waggaa baatii ji'a sadii akkuma dalaynetti hawaasa keenya kan ifaan qabnee fi intarneetii hin qabne hawaasa keenya san dhaqqabsiisuudhaaf keessaa warri magaalaa miidiyaa adda addaa jira. Even Facebook irraa wanna adda addaa argatan. Arra oduun takka hoo kaatee namni bakka jiru Facebook isaa obanee waa hedduu argaa. Fokusiin nuti goone warreen qotee bulaa fi horsiisee bulaa san irratti ture. Baadii sadii short TV meetir baandii 19 irratti dabarsaa turre nurraa cufee akkasumatti meetir baandii 13 irratti illee as deebinee ni cufamee sunis so san booda nuti illeen isaa wajji qumaara taphachuudhaaf yeroodhaaf hin barbaanne khara biraadha akkamitti khara biraa tokko akkamitti humna jabduu takkaan khara biraatiin deemna jenneet mari'achuu jirra inshallah fuula dura wanni sunis yoo rabbise kan galma ga'uu ta'a. Ammaan tana yeroo ammaatti dabraan jiru tokko online irratti dabarsu jira online irratti Facebook page keenyaa fi website keenya akkasuma telefoona bilbilaatiin baatii sadeen sammalee dalagaarra ooluu hin dandeenye jechuudha. Baatii sadeen sammalee dalagaarra ooluu hin dandeenye because ummanni kuni target si godhatanii in general China fi kana ramadatanii ta'an so maallaqa isaa wajji frequency jijjiiruudhaan frequency jijjiirree hedduu try goone so frequency kana gizee jijjiirtu inni sumatuma maaliif si dhawa torbaan lama kan irraa ni fuudha jechuudha. Sirraa eegoodha. Warni kun ammallee yeroo takka frequency kee kana gizee beesiste hawaasni keenya kana isa biraan gahuudhaaf xiqqishoo bakka ifaan hin jirree fi bakka interneetiin hin jirre san dhaqqabuudhaaf atu baatii sadii wanni miidiyaa sirraa fadha. Yoo xiqqaatee baatii sadii sirraa fadha uummata kana biraan dhaqqabuuf namaan dheeyxee maal jettee waan akkana dabru jira jechuudha. So tanaa jecha gama biraa dabruudhaaf illee pilaana qabna. Rabbiin jee fuula dura hojii bareedduu takka as baatii jennee abdanna yoo rabbi jee. Tole duuba karoorri fuulduraaf qabdan hoo ammaan tana wanna faa yaamaa jirtanitti reefuun tana konferensii haaraa yaamaa jirtan laata maddeen teessan asuma Minisootaadha moo bakka biraatirraayis qabdan moo bakka biraatitti konferensiin tun jiraatti moo asiin dura nuti asuma dhageenye bakka biraa hoo qabdu mee waan jiru bal'inaa yoo nu himte. Bu'uurri Risaalaa Internaashinaal Minisootaadha. Minisoottumatti hundaa'ee warrumaas jiruun hogganamaa alarraa yookaan ordarii risaalaan bakka adda addaa irraa fudhatu takka illee hin jirtu. Nutumaatu sheekotii teenyaa fi obboleeyyan keenya kaas jiru sanuma irratti malee bakka biraa namni wal cinaa deemuun ni jirti. Tokko dura deemee tokko duuba deemuun garuu miti san. Wal cinaa yoo deemtee wal kabajjee yaada ayidiyaa walii fiddee fakkeenyaaf yoo hiriira nagaa nuti asii bahu bor yaada qabaannee ganda biraa kontaakti godhna waan akkanaa guyyaa akkanaa hiriira nagaa buu barbaanna akkamiin qophiidha jenna. Isaanis achi godhan jechuudha. Wal gargaarta. Ayidiuma wanni kun bakka hunda akka ibiddi kun qaanqiin tun akka qabatu barbaanna. Qabsoo kanarratti jechuudha. So understanding akkasii jira. Immoo risaalaan akka risaalatti jaarmeef danda'e jaarmee hawaasa Minisootaatiin hoogganamu kan qaama ijoollee isaaniitiin hoogganamu jechuudha. Risaalaan akkasitti bu'uurri isaa kan godhame. Asuma gad dhaabbatee jechuudha. Konferensiin ammaan tana as deemtu tun tarmaasiiti asuma godhamti bakka biraatti konferensii yaada qabdanii moo warra biraa hawwachuudhaaf jechuudha. Konferensiin kun kora konferensii sadaffaati. Konferensii isa jalqabaa 2013 keessa konferensii isa jalqabaa goone Central High School keessatti namoota adda addaa irratti hirmaatee hawaasni illee gabbee yeroo duraatiif konferensii nuti goone. Achirratti illee koreewwan keenya kan hidhamanidhaa keessa jiran illee badhaasni isaanii kan namallee hin jira konferensii sanarratti. Konferensii hedduu nama gammachiisu yeroo duraatiif kan itti milkooyne konferensiin suni hawaasatti illee gabbaane hawaasni illee nu beeke akkasuma yeroo adda addaa hiriira nagaa bahaa turre state capitalitti hulaa duratti illee keessatti illee hayyama nu kannanii keessatti illee salaannee bakka silaa hawaasni keenya masgiida isaa keessatti illee salaatu dadhabe. Keessatti mana maasaraa mootummaa biyya kanaa keessatti state capital keessatti azaannee khutbaan godhamee salaatame. Hawaasni keenya garuu masgiida ijaarratee fi qabeenya isaatti baasee lubbuu isaa dhiiga isaatti dhangalaasa keessattuu haala salaatu dadhabee takkatti gizee namni hedduun gadda guddaatti dhagahame jechuudha hawaasa keenya kaas jiru maaliif nama biyya isaa keessatti baggiyya ittiin dhalatiin biyya ittiin guddatiin keessatti mirga kanaa qabaachuun yeroo takka takka hawaasni keenya
as jiraachuu bagumaan biyya sanii illee deeme haala jufaatti jira maaliif biyya mirga isaatti eegamu keessa jira akka fedhetti dubbata akka fedhetti practice godha amantii isaadha dhalaaleen teenya akka fedhetti abaayaa uffattee niqaaba uffattee deemti kun waan biyya kana keessatti illee deeggarsi gama mootummaa adda addaatiin invite illee gijigoonee kabajaan nu dhufanii sun nama gammachiisa yeroo adda addaa akkasitti eventii adda addaa goonee turre konferensiin goonee akkasuma hiriira nagaallee goona ba'aa turre amma sanboodarra feebruaarii dabarte kana koora lammadaa kan goone feebruaarii 20 takka irratti yeroo duraatiif Boonaa Mahammad nama Islaamaa nama Oromoo nama keessaa bahee addunyaa kana keessatti beekame nurra nama Chaayinaa fa'aa isa beeka warra Maaleeziyaa fa'aa isa beeka yookaan warra Kariibiyaan as Eeshiyaa warra Laatiin Ameerikaa fa'aa Meeksikoo fa'aa isa beeka akkasuma Awurooppaa fi Awustiraaliyaa si nama hawaasa nama Oromoo ta'e kan duniyaan tun beekte yeroo ammaa maybe namni tokko faan Malcolm X fa'aa warratti fakkeessu jira illee wanni irreen waan akkasii irra barreeffame illee jira boona irratti nama bakka san ni bu'aa jaamee eegamu jaameeti kan eegamu mucaan kuni nama Oromooti nama Oromoo keessaa bahee hawaasa isaati hojii yeroo duraatiif risaala international kan Minnesota fidee wal barsiiste ti namni illee hawaasni keenya illee baay'ee itti gammadee ijoollee illee baay'ee itti gammadee boonaan nama aartiiti nama joornaalistii baratee nama miidiyaa adda addaa irratti beekamu akkasuma nama walaleessaadha nama taalantii adda addaa qabu so nama biratti baay'ee nama bira jaalatamaa keessaafuu Somaaleen faan keenya hojjetti boonaan keenya jennaanin boodarra ay boonaan bar Oromoodhas gisee jaame ay isaa miti bar jaartiitu Somaaleedha jaalladha maaliif nama jabaa namni ni fadha nama beekamaa namni ni fadha nama tujjaara kiyya jaanamu so akkasanitti boonaa kana nu harkaa fudhatan jennee nuti risaalaan dafnee dhaqqabne gurbaan kun yeroo abbaa interview radio irratti illee interview godheetiin ture abbaa bari ani Oromoo barnuman barbaada ijaan nama tokko na dhufee harkana ziyaare baran Oromoodhaan anjaaji na gammachiise ija tokkichumaa sun isteet adda addaa gisee deemu Europe kana keessa gisee deemu fa nama tokko barna dhufaa gisee Somaaleen invite isa goote so kana hojillee wal qabatee waan happen ta'e yookaan onni ta'e takka maarchi keessa eventii risaalaa boodas Nairobi deeme Nairobi gisee deemu eventii guddaadha almost nama 4,500 attenditti godheen achi KICC hoola guddaa isaan qaban asirraa Sheekh Seerraa argee Toronto irraa deemee imaama Makkaa kasalaachisuu dure Adil Kalbaanii fa'aa dhaqee aliman gurguddaa deeme Minnesota irraa illee Yusha Evans hajaan tokko deeme black belt qaba nama beekamaadha amantii keessatti illee waan bar practice adda keessatti illee eventii sana irratti hirmaatee ol bahee stage irratti boonaan gisee ol bahoo ani Islaamaa jee Oromoodha namni Oromoo taatan harka ol qabaa jeen namni khoflaan deejan Booranaa fi Garrii fi Burjii fi Konkon warreen Nairobi jiran boonaan barin qonnamanii boonaan bar nu boonsee boonaa miti nu boonseedha bar maqaan isaa warreen duraan achi akkana Oromoo tan nu dhiiban boonaan bar khoflaan ummata fixee harka ol qabaa nu jeenja warra Somaaleetii fi ummata bar ministeera qofaa dachiin so akkasitti nama Oromummaa isaatillee ibduban kaayyenne nama amantii isaatiin illee boonu akka sabatti illee itti boonu jechuudha boona nama akkasiiti nama hawaasa keenyaaf illee fuula durallee ijoollee taasise dhalatee guddateef illee fakkeenya taatu jechuudha Oromummaan boonurraa dhalateesi faamiliin isaatillee akkas dhugaadha Oromummaadhaan jabduurraa dhalatee dhugaadha faamiliin isaatillee qabsoo kana keessatti illee gumaacha guddaa godhanii haatilleen akkasii kitaabanii akka risaalatti illee nuuf gumaacha illee jira abbaan boonaadha jechuudha qabsoo afran qalloo khajoo fi ammallee raambisoo khajoo kitaaba isaa Jidras dheengee jiraasan durallee soo duuba hedduu abbaa fi haati isaaniillee amantii isaaniitiif illee qabsoo sabummaa isaaniitillee nama boonu keessaa dhalate boonaan afeeraa jirraa hawaasa keenyaan nutti gabbaa jechuu jirraa gurbaa kana bira dhaabbadhaa simadhaa jechuu jirraa jechuu boonaan September 19 guyyaa jummataa kana muuvii dalagee jira by the way boonaan movie Tag of War khajoo Sheikh Seerraa geenis keessa khajiru mucaa Muhammad Ziyaara jaaniin artist yookaan actor Islaamaa beekamaadha isaa wajji dalaganii movie kuni saata kaaf deema boroo yoo rabbi jee at 7 p.m. yeah Friday 7 p.m. Will Hall UFM itti garsiifama it's gonna be tomorrow Friday as dhufa jechuudha boonaan yoo rabbi jee ganama
oo isaa dhufee mataa isaatiin dhufee mataa isaa dhufee agarsiisa achirratti illee haasawni godhu jira waa'ee muuviitii wajjin wal qabalatee maaliif dalagamee waan jiru sanarra laayee akka gaariitti godhaa is very interested namni keenya ijoollee isaa fidee bakka sana akka dhufu barbaanna. It's gonna be Saturday boonaanis eventii achumarratti schedule qaba between sa'a 6 irraa 7 jidduutti sa'a takkaaf qaba haasawaa bareedaa godhaa gorsa bareedaa godhaa kana wajjin wal qabatee koriiwwan keenyaaf akka guutuu addunyaatti abukaatoo Dr. Awwal Qaasim Alloo ni dhufa afeerramee London irraa dhufa. I think inni akka Oromottis akka nama Islaamaa tokkotti illee qabsoo kana keessatti akka Oromootti illee roorroo Oromoodhaa kan Al Jazeeraati naatoo hara BBC naatoo miidiyaa adda addaa irratti illee kan nama dubbataa ture. Inni illee keessummaa keenya abukaatoo koree furmaata barbaaddu akka addunyaatti inni London jiraataa obboleessa keenya tokkos Dr. Abaadir Jaanii Awustiraaliyaa jiraataa isaan lamaan dhimma kana tamaam abbaa bulguufaa wajji biyya keessaa wajji wal qunnamanii dhimma kana kan akka addunyaatti jala deeman qindeessaa jiran Human Rights Watch laatoo Amnesty International laatoo akkasuma African Commission illee xalaatti barreessanii finxalaallee kallattiidhaan illee haqa qaalicha Hayilamaariyaam Jaanii sanitti illee balleessan jira. So inni illee keessummaa keenya yeroo duraatiif hawaasa isaa hawaasa bal'aa jaalatu kabaju keessa yeroo duraatiif Minisootaa dhufa. Is like hedduu waan nama gammachiisu jenneeyina akkasuma alimman sheekootiin teenyatan imaaman masgida sadeenuu masgida afranuu obboleeyyan keenya afaan amaaraa iqraallee dabarate irratti argaman daa'iwwanii fi aktiivistoonni ijoollee adda addaa hundinuu argaman hedduus gonna be very interested jeetii yaada. Tole bareedaadha. Mee ammaan tan boodaa gaaffiin guddoon namni hedduun sochiin sagaleen teenyaa dhagahamtu jettu tan duraan biyya keessatti torbaaniin deemaa turte san yeroo ammaan tana laata nama hedduu biratti hin dhagahamtu ni duutee moo maalii gaaffii jettu nama keessa kaasee jira. Sanirraa waan quba qabdan. Waan ajaa'ibaa gaafattee hojiin qabsoon karaa nageenya yeroo adda addaa bifa adda addaatiin waan adda addaa keessatti dabarti. Maybe economic irratti target godhatee soso'uun mala deeggarsa mootummaa dhorkachuu irratti target godhachuun mala sagalee dhageessistee baastee yookaan of keessatti waan jettu jira waan adda addaa jira san beekamaadha san namoonni beekaa atis waan kana keessa waan dabartee jecha ni beekta immoo wanni addaa wanni jiru wanni dhiyeenya jummata dabre last Friday kana wanni nama rifachiise duraan online irratti sagaleen keenyaa dhagahamuun gaggeessaan qabsoodhaa peejii isarratti maxxansa waan akkanaa ja'ama sa'a wajji waan ja'amu wajji waa hunda kaa tana goona jechuu har'a sagalee dhageessisnaa jiru waan fadhaa akkasi wanni addaa garuu torbaan dabre kana keessa loogoo qabsoodhaa officially beeksisee haga BBC illee website isaa gubbaa kaa'u loogoo qabsoo tan marsaan fi lakkoofsi takka keessa jiru kan dhiinni akkanatti irraa dhimmisu logo sani kan announce konan guyyaa khamisa dabree jechuun guyyaa akka arraa moo arbaa last week hiikaa isaa kannani hiikaa isaan kanname maal ture hiikaa logo san keessa ahadun ahad jechuun gaafa Bilaal ibn Rabah akkasitti cunqurfamee tumamee lubbuutti fidanii Qureeshiin akkasitti amantii isarraa baasuudhaaf owwa san keessatti dhagaa irra fi'anii ahadun ahad jee rabbi malee rabbiin jiru jee akkasitti quba san ol qabee achirratti sabatee sanbooda akkasitti rabbiin illee farajaa fidee fi amantii isarra sabate so cunqursaa akkas Bilaal gubbaa turte saniitu nurra jira so tanaa jecha namni yoo barruun taate sanii walii galla yoo qubaan taate obboleessa kee yookaan nama beektu akkana jettee gija dabarte waliif galte jechuudha duraan waan adda addaa barreeffatan loochuun sagalee keenyaa dhagahamuu koomitiin teenyaa eegamtuu amantii keenya irra mootummaan seenuu haa dhiisuu waan adda addaa jira so kana amma loogoon sun waa hundaaf keessaa qabdi loogoo san namni wal agarsiifnaan yookaan quba akkana waliin jennaan walii maaltu nurra jira if qopheessii jechuudha qabsoodhaaf cunqursaa nurra jiranii beeytaa if qopheessuu jechuudha loogoon san announce taate guyyaa sanii osoo waan takka Facebookaa fi tekstii fi emaila takka malee namni wal jaaree undergroundii osoo nam takka dhagayin surprise nama godhan jechuudha yookaan waan nama dinqafachiisu nama ajaa'ibu sagaleen dhagahamtee osoo komiteen teenya ni kamne nagayni jiru osoo gaafiin teenya deebi'in hin gallu qabsoon keenyatti fuftii hanga mooraa qabsotti haga mooraa jefannootti waan jiru jechuudha
san dhageessanii firaayiduma kana jechuudha achirraa galanii qabsoon tun bifa adda addaatiin mootummaa wayyaanee yookaan gabroonfataa yookaan mootummaa abbaa irreedhaa hojii gizee qabsoo jechuudha tooftaalee adda addaa jira akkasitti kan deemaa jiran na fakkaatan malee waan akkanumatti silaalaam shooytee yeroo ustaazonni mana hidhaa keessa seenan waggooti sadeen fixan kana namuu silaa galee mana taa'aa na fakkaata biyya keessaafillee biyya alaatillee bu'aa qabsoo yookaan firii kan argan na fakkaata kana booda kan iftuuba deebi'an nafatti fakkaatu hawaasni suni hawaasa duraan namuu tuffatee namuu achi firraa dhiibee hawaasa gadi galoo sagachaana hawaasa waan takkallee tarree jedhee namuu akkana dhiibaa ture suni keessaafuu jenereeshinii ammaa kun ijoolleen tun dargaggoo ta'uu wajji ijoolleen ustaazonni ustaad Abubakar Ahmadiin Jabal Kaamil Shamsuu Yaasiin Nuuruu akkasuma ustaad Badru Hussein Ahmad Mustafaa fi ijoolleen isaan jala jiran hidhaa keessa jirtu 19 amma jaan irraa baate wajji akkasuma warreen duraan bahe wajjin illee ummata kana dammeessanii waggaa 4 kana keessatti sadarkaa hawaasni tokko haa'uu awarenessiin kan namee fi hubannaa arkatee waggaa 40 namarraa fixa waggaa 4 kana keessatti hojii afamata 40 daleedduu kan dalagame jaamii warreen naannoo kanarratti barruulee adda addaa barreessan yookaan xiyyeeffannaa xiinxala adda addaa godhan haanii jiran jechuudha waan kanarratti so sadarkaa san gubbaa jiranii kana booda duuba deebi'anii ani mana fakkaata hawaasni suni mirga isaa fi baree mirga isaa gaafatu kadhiisu koreewwan haabaatu mana dheeraa hawaasni garuu gaggeessaa qabsootii jira saniin kan hoggonamee fuula dura deemu natti fakkaata. Laata namoonni maantana hiikaman kun walleenummaas warra hafe keessa illee akhi nama namni biraa yookaan hiikamu taate hiikaan san hawaasa duraan sagaleen teenya dhageemtu jedhee gaaffii isaa dhiyeeffate san gama duubaa deebiftii laata yookiin immoo tanarratti quufanii artee mana galanii laata tajattu nama keessa dhufti maal jettaan? Ani obboleeyyan keenya haafan 13 hidhaa keessa jiranillee yoo ba'an hawaasni keenya gaaffii gaafachuun dhiisu maaliif qabsoo kana amma nama biraa oofu jira gaggeessaa qabsoodha kan online irratti qindeessee hawaasa akkamitti tooftaalee akkuma loogoo siinjee kana loogoon qabsoo baafamtee qabsoo karaa dheeraatiif haa qophaa'u jaanii labsii labsamee jira malee akkanumatti waan tuttuidee mootummaan kun akka mootummatti yookaan gabroonfataan kun mootummaa wayyaanee ni kufa amata 50 haa turu fadhu 100 haa turu ni deema mootummaan tokko abadiin taa'u hawaasni garuu hawaasni islaamaa biyya san keessatti jenereeshinii yoo deemellee jenereeshinii bakka bu'aati deema kan yaadamu yeroo amma nuti keessa jiru kana keessatti amantii gaarii abbootiin teenya itti wareegamtee itti duutee itti arrabsamtee keessaafuu namni 20 karaa wallottii fi akkasuma arsii fi hararii fi wanni kun hundi amantii fi sabaa waan wal qabate amantii tana yeroo nuti keessa jirru kanatti kan dabarsanii kannanii miti jenereeshinii boodaatiif kaa'uu kan dabarsinee waan nagayaa takka waan huban qabne waan bareedaa takka nama dabarsitee biraa deemtu malee yeroo keetii balleessinaan immaa seenaan ta'e baddee jenereeshinii kunis ni bada hawaasni kan san hubatee na fakkaata kanaa wajji wal qabatee wanni jechuu barbaade ustaaz Ahmadiin Jabal wanni nuti nama ajjeefnuuf illee hin jiru jedhe kaayyoon nama ajjeefnuuf hin jiru garuu kaayyoon nuti duunuuf ni jirti suni amantii teenyaa jedhe sadarkaa sanii akkasuma ustaaz Yaasiin Nuuruunis jecha inni jee tokko jira jechi sun maali nama hantuutni mari'ate adurreen tun isaan fixxeeti irraa mari'ataniiti maal jaami akka maagoonu nu fixu jiraati adurreen tun bakka maagoonu jennaanini mormatti waa keenyaa je'aniin akka kashkashi jee gizee inni nu dhufe nama boollatti anamu haa ari'u manguddichi tokko achi ta'a hantuuta keessaa duuba dhiirti as baatee mormatti adurree tana kashkashee san keessu eessa jirti jenna eenyu asaaboo duuba nuti arra hawaasa keenyi nuutu itti kaa'uuf deema jee majlisaa fi ahbaashii fi mootummaa wayyaaneetti illee kashkashee san keenyeetiiti jenereeshina keenya siif godhuuf baanee warra jee dubbate soo dhiirawwan jeenootii akkanaa tanaa akka ustaad Abubakar namni hidhamuun ajjeefamuun namni baatii fi hateetii fi waan adda addaaf illee ni hidhama amantii keetiif ajjeefamuu hidhamuun namni maatu nama carraa qabuudha kan jiru
akkasuma kaamil shamsuutis wanni isaan dubbatanuu kan seenaaf galfeeffamuuti pirogiraamni yookaan fuula dura jechi ustaaz Yaasin Nuuru Abubakar Ahmadiin Jabal kaamil shamsuu maal jaamee jennee pirogiraama takka kan fuula dura inshallah irraa hojjennu na fakkaata qabsoon tuni tan fuula dura deemtu hagan mooraa injifannoodhaa yookaan gaafii sadeen gaafatamte sanii aga deebitutti kan hawaasniif duba deebi'u natti fakkaatu mootummalleen kan san argina fakkaata ummata kana hagan cunqursuun ummata kan bayyanachiisutu hin jira dammeessitutu hin jira malee ummata kana miidhittu hin jiru harkina fakkaata wanneen ummata kana hoo baase ambo gaafurii wajji deeme ummata kana waggaa 5 6 yoo wajji deeme maaltu akka dhalatu ni beeka awareness akkama komandu ijoolleen qabsoo kana keessa guddatti itti dhalatee itti guddatuuf deemti walirraa dhaalaa jira jeenootii obboleeyyan kanarra warra waan biraa gaafatullee as bahuu mala. Uummanni gaaffii sadeen san gaafate. Isinilleen ammaantana warri Risaala Internationalis haa ta'u warri bakka garaagaraatti maqaa sagaleen teenya haa dhageemtu jiru kunis haa ta'u. Sosohinsa keessan tuutni alaa habaash kun akka dhabamu wanni qabsooytanii jira moo isaan kun yoo if danda'anii mataa isaaniitiin kan nama hawwatan taate bilisa jettanii amantan moo maal jettanii hin bakkatan? Ta duraan dura seerri addunyaati fi seerri biyyattii abbaa fedheedha mirga amantii abbaan fedhe waan fedhetti amanuu danda'a. Islaamninis laa ikraaha fiddiin amantii tokko dhiibbaadhaan namarra kaa'uun hin jirtu. Abbaan fedhe waan fedhetti amanuu danda'a isaa fi dalagaa isaati boodarra. Wanni jaame duraanillee clearly wanni ammati gaafatte kun obboleeyyan keenya if dura dubbatan ahbaash akka amantitti masgida fadhu waan fadhu ni jira miti wama fadhe taatu fedho buildingi dhaabbatee fadhu wama fadhe godhee mataa isaatiin akka organization yookaan amantii takkatti sektara amantii takkatti if dandee deemuu danda'a. Immoo kana gisee jennu garuu mirgi isaatis eegamaadha mirgi keenyas eegamaadha. Ahbaash islaamaa miti ulamaan addunyaa guutuun islaama kan ta'in itti walii galanii jiran. Maqaa islaamaa qabatee masgiida abbootiin teenyatti duute itti hidhamte itti diinni isaanii dhangala'ee qabeenyi isaanii itti dhangala'ee dhalaan dubartiin keenya daaba isaanii itti gurgurattee jaartee kana seenanii imaamaa fi muwazzina ari'anii baristoota ari'anii hin fudhatanii. If danda'aati jiraadha dirreen tanaa fardi kan dammeessa hawaasa nutis ni hadalaynu sunis dalaga amantii isaanii akka amantii abbaan fedhe dhagatti amanee uffatti amanee waan fedhetti amanee amantiin akka amantii isaati tana ka jechaa jiran malee ahbaash dhabamuu qabaa miti kan jaabe ifi isaaniitiif if danda'anii if danda'anii haa jiraatan if mirga qaban mirga biyyaatii kannaaf seera biyyaatii kannaaf seera addunyaati kannaaf malee ahbaash dhabamuu qabaadha ahbaash dhabamuu qabaa kan jaabe masgida isaanii masgida keenya keessaa ibar ahbaash dhabamuu qaba gisee jenne masgida keessaa madrasaa keenya keessaa malee biyyatti kanutu jaarranne keessaa ifi jaarrachuu danda'anii malee biyyatti guutuu keessaa dhabamuu miti namni sanii miti jechuun hubannaan akkasitti beekamuu qaba inshallah. Wanni sun akkasitti yoo sirraa'ee bareedaas clear maali akka amantiitti abbaan fedhe amantii waan fedhe hordofuu danda'a. Sani kana isaanillee hawaasa barsiisaa turan. Amantii biraatillee amantii kiristiyaanaatillee abbummaan fedhe mirga qaba. Maaliif bakkisan namaaf ifa ta'uu irra jira dhugaadha. Isaanii akka gaariitti dubbatan akka gaariitti miidiyaa adda addaa irratti dubbatan awwaliyaa irratti dubbatan sadarkaa adda addaa irratti aga aljaziira irratti dubbatan san akka gaariitti ifa namaa godhan dallawa namaan dhiibne mooraa namaan seenne mirga keenyaa kabajamu majlisa maqaa majlisaatiin kaadiriin irratti shuumina ummanni kun akaadaamikaalis barumsa hin qaban diiniyyan hin qaban amantii hin baranne akaadaamikaalis hin baranne lamaanuu qaban. Ummata kana kan mootummaan shuumee kan yoo gaafii takka gaafatte siif hin deebifne. So tanaa jechuun ummanni kun ummata sanuu mootummaan qabalee yookaan araddatti file jechuun ummanni kun. Warra aradda filamee achi tatta'a kaadirii jechuun dabballee mootummaati. Tanaa jecha hawaasni islaamaadha nama ifii beeku kan amantiif hadoodu kan misoomaaf tahu kan guddina biyyaatiif rakkatu cinqamu hawaasa isaatiif dararamu borbaanna masgidatti filannaa nama san asii beeynaa nuti nuu beeka sani rakkoon amma majlisni nuun hogganu majlisni nuti hin beeynu beekumsa keenya alatti kan filamee jiru so yeroo fadhe mootummaan yeroo adda addatti kaan irraa buusa kaan ni muuda kaan yeroo waan akkasii ture jechuudha so tanaa jecha kan dandeettii yookaan maal jaan sana akka fadhanitti securitiin isaaniidha akka fadhanitti remotaan bakka san abbaa fadhan kaanii abbaa fadhan buufanii bu'aa adda addaatti walii hidhamanii ummata hawaasa islaamaa kana akka basaasaniif ummata haame malee
ummata hawaasaaf tajaajilu miti. Harree walaaltee dhugaatti awwaliyaa fi Anwar Masjid kanumaati duratti biyya baate san. I think yoo agartee nama agartana fakkaata online irratti gizee waniiti. Bakki biraa constructionaa jira. Jaarmayaa jira. Bakki sun an gaafa ijoolleetiin beekaa akkasuma jira. Innaa jechuun even gaafa ijoollee imagine ana wanni itti beeku jechuudha. Ummata moo hawaasni dhiyootti isaan beeku warri hawaasni duraanuu filatee sagalee isaanii kananii fi filatan ummata barate akademikaalii fi diiniyyan ka'amattiitis baratanii jiran ummata dalagatu ummata barate ummata hawaasni jaalatu ummanni hawaasni amanu so mootummaan recognize godhee sadarkaa ministeeratti bakka adda addaatti walgahii adda addaa haga sadarkaa ETV fi faanaa isaatiin dabarsaa ture jechuudha. So deebi'ee ummatuma kana hidhee maqaa adda addaa balleessee hawaasa islaamaatiif kiristaana walitti jeequudhaaf jihaadaawii harakaat jee muuvii adda addaa hedduu irra dalagee halee fudhatamuu diddee hawaasni islaamaa fi kiristaana illee waliin bu'uu didee kiristaanummaanuu gaafiin islaamni gaafatee gaafii mirgaati. Gaafii sirreeti, gaafii bu'uuraati, gaafii amantii gaafachuu jiran. Gaafiin sadeen gaafii sirreeti. Gaafiin dura ahbaash amantii dirqiin nutti masgida keenya keessa fidanii dirqiin nun cuuphinaadha bar dirqiidhaan bishaan keessa nutti naqinaata ahbaash. Inni lammadaa awwaliyaan kolleejiin hawaasa islaamaati. Hawaasni islaamaa abbaa fedhetti fi filatu boordiitti filatu. Sadaffaan ahbaawwanniin majlisni keenya durotaa keenya nuuf filataa araddan nuuf filina kaadiriidhaa miti kan nuun deemu amantii fi mootummaan adda addaa fayyaddan walitti nurraa laaqinaadha bargar waan laaftu ture bar. Beekiga warra biraa irratti duruu laallatee. Warra dura warra ortodoksii irratti laallatee jira. Abuun isaanii guddaa hono bar biyya alaa jira. Biyya alaa jira. Achirra san ariheeti kasaa ifiif barbaadu irra kaayatee jira. Dhugaadha. Akkasiitiin uummatuma gaa hedduu galatoomii waa hedduudha nuuf ibsitee dhumarratti wanni isin jiru sagantaa ammaan tana guyyaa 19 qabdan san bakkaa fi zaadhaa fi yoo daawwattoota keenyaaf ibsitee san irratti raawwanna. Feebruaa September 19 Saturday kana. Fulbana 19. Fulbana 19. Sa'a takka waaree booda. Sabtii as deemtu taana. Sabtii as deemtu taana. Waaree booda haga galgala sa'a 10tti achi jirra. Eessa bakki? UFM University of Minnesota Willie Hall. Inshallah ta'ala walqunnamtiin teenya walargaan keenya Boonaa Mahammadii fi Dr. Awwal Qaasim Allooti wajji hawaasni keenya barumsa guddaa akka irraa fudhatullee abdii qabna. As gonna be Friday boruu yaa boruulee filee tokko tuttuinee turre muuvii qaba Boonaan muuvii santaa goofuwar khajoo sanillee hawaasa keenya dhufee akka daawwatuuf barbaanna. Guyyaa sabtii san maal arguu jiran? Guyyaa sabtii sanii kitaabni kunillee ni eebbifamaa. Takka. Dr. Awwal qabsoon tun eessarraa eessatti kan jiru ibsa bal'aa godhaa gaafii deebisallee jira isaaf. Boonaallee sagantaa adda addaa qaba. Akkasuma waloloon jirti. Haasoo inni imaamanii fi adda addaatiin illee ni godhama. So sagantaa bareedduu jira jennee inshallah abdachuu jirra. Qaamni mootummaarraa illee ni dhufa majaamii still eegu jirra. Akkasuma keessaafuu yoo abdii warsamee illee invite godhuudhaaf we try achirratti isaa fi najahaallee ittiin waa'ee Oromoo Street hojjellee wal qabatee annaa jechuun gammachuu sana dhagaami hawaasa duratti akka fisanillee barbaaduudhaaf we try irratti yaadu jirra. Sagantaalee adda addaa jira bakka sanii hedduu akkasuma Risaala International Minnesotatti 19 qopheessee 20 December maali September fulbana 20 wanda qaba diis irratti. Boonaanis ni deema. Diis Dr. Awwal Qaasimis ni deema. Diis irratti farastii jira Oromo Muslim Foundation akkasuma Muslim Movement Support Group jaanii jaarmee tokko amma jaaramee jira. Washingtonitti. Akkasitti jaarmee afuriidhaan diis irra qopheessine. Akkasuma siyaa Atlanta irratti illee Masgidur Rahmaanii fi obboleeyyan keenya afaan Amaaraa dubbataniin Atlanta irratti risaalaa wajji walii gallee Boonaanis Atlanta 27 torban itti aanu. Sabti 27 Seattle irra qaba ammas deebi'ee. So state afuranu Boonaan invite jira akkasitti state afuranitti deema warbisee. Atireeta. Amni still in beine family wajji wal qabatee kan hin deemu natti fakkaatu. Nama adda addaa qoonnee jira inshallah. Risaalaan namnummaan tokko qofa osoo hin taane namu
risaalaan tun tanama hundaati. So namni kun DC deeme kun Atlanta deema kun Seattle deema. Akkasitti istiraatiijii akkasii sanarra deemna inshallah rabbi jedhe. Gaarii dhagaa ilma ibsa bal'aa dhadhuu kan ta'e hedduu galatoomiin siin jaa fayyaadee. Daawwattoota Oromoo TV qophii har'aan tanaa keessatti waa hedduudha barree torbaan dabree kana ijoollee hiikamteetu jira tan duraan furmaataaf jecha akka komiteedhaatti uummanni filate mootummaadhaa wajjin akka furmaata barbaadaniif jecha filatanii garuu mootummaan achi garagalchiteetuma isin shororkeessitoota jettee bara meeqa irratti murteessite garii 7 garii 15 garii 22 warra san keessaa haga xiqqaa tokkotu hiikame isaan keessattuu kan bara 22 itti murtaa'e obbo Yaasiin Nuurraati Sheekh Yaasiin Nuurii yookiin Ustaad Yaasiin Nuuroo Ustaad jechuun barsiisaa jechuudha kan wajjin Ustaad Yaasiin Nuuroo barsiisaa Yaasiin Nuuroo jechuudha hiikkaansaa warra awwaliyyaa barsiisu ta'uu dhabu achirraa warra hiikame keessatti lakkaawama. Duba hiikkaan san akka waan warra hidhame kana mataa isaanii adda babaasuudha yookiinis hawaasuma sagaleen teenyaa dhageemtu jiru kanallee adda babaasuudhaati fakkaata. Sanirraa illee waa hedduudha Waziir Yusuf nu barsiise. Risaala Internaashinaal maal akka ta'ellee akka gaariitti nuuf ibse. Risaala Internaashinaalis qophii garaagaraa torbaan ammaan tana keessa dhumuudhaaf deemu kana keessatti akka qophii garaagaraa qaban keessattuu guyyaa sabtiidhaa 19tti Willy Hall University Minnesotaatti akka konferensiin tokko deemuudhaaf jiraatu jimmata immoo akka viidiyoon tokko Tag of War moving Boonaa Mahammadin deemuudhaaf jiraatu kana maleedhaas sochii musliimoonni yeroo ammaan tanaa godhan tooftaa garaagaraatiin akka gargaaramanii ammallee sochiin sana kan dhaabbatin sosoo karaa nagayaatiin godhaman keessaa kan yeroo dheeraadhaaf wal faanummaadhaan deemaa ture naannoo sanitti naannoo gaafa Afrikaa keessatti sochii tokkicha garuu milkaa'insa keessatti sochiin akkasii asin durallee godhamte yoo taatu bal'ina adda addaatti qabdi suuta suutaanii guddachaa deemti jechuutunis mataan siidha. Akkasitti waan nu daawwattaniif galatooma qophii biraatiin sagantaa biraatii wajjin hamma walitti dachaanu amma Yaasiin Aliitii fi Oromoo TVdhaaf ana Abduu Jaliil Abdallaati nagayaan jiraadha. Galatoomii baay'ee galatooma isinillee Oromoo TV'n hojii misha jirtan hojii gaarii jirtan hawaasa keessan tajaajila hedduu isinirraa gammadaa jira hawaasni keenya hojii jiraannaan Oromoo TV'n ni jiraata. Akkasii dhugaadha kun beekamaadha jabaadha isiniin jenna. Sadarkaa barbaachisu irratti tarkaanfachiisuu barbaanna Oromoo TV'n ni dandeenya jenneeti amanammoo. Sodaa wayyaanedha maradhee hin ta'u ilaahiin na tiisu matakkaan ta'u takkiimmoo carroomee milkii shahiidummaa yookii maaltu beekaa isii badhaafamaa inshaallah ni moonaa diina irra aannee gortan nurraa goraa booda kan salphanne khadiina jala deemtu kaabinee wayyaane diinaaf hin tumsini qalbiin yaadi malee gaabii yaa obboleessaa deebii karaa rabbi. جزاكم الله خيرا تيفين قبي أفان أورمي فاتين دبرسو أكما بيكمو برقا ميديا جتشون burqaa namni marraja soba dhugaa fakkeessee dhugaa soba fakkeessu miidiyaa jechuun akkuma beekamu addunyaa irratti kijiba dhugaa fakkeesseeti dhugaa kijiba fakkeessa kana keessaa namoo TV'n afaan Oromootiin qophii hangisuun dabarfattu dhugaa irratti hundooftee kana gartee hayyuu beekaa keenya beekaa qabna hayyuu qabna doktorran qabna barataa qabna barsiiftuu qabna akkasittiin hawaasa dhiiraaf dubartii akkasiin hirmaachiftee gara fuulduraatti yoo nuti abbaatti taane wanni sun abbaa godhatti akka ofii isaatii hawaasni keenya abbaa itti ta'u ohuma isaatii abbaa itti ta'e asirratti TV'n afaan Oromoo sa'a tokkoon dabarfatu suni achirratti hoogganu Ahmed Yaasin irra caalaan aboo namuma tokko hawaasa as keessaan hawaasa keenyaaf waa ergaa tokko dabarsu jedhee yeroo hunda isaa dhaammatuun hin dhagaha itti gaafatamummaan hawaasa magaalaa kana jirtu jirti jechuudha. Saniif jecha akka namuu irratti hirmaatu. Miidiyaan beekaa barbaada. Miidiyaan hayyuu barbaada. Namni dhaggeeffataan uummanni keenya akka waan beekumsa quufeetti hin jiru dhageenye barbaada. Dudduuba dhaabbachuu barbaada. Jajjabeessuu barbaada. Kanaa jecha namni tokko bakka keessaa waammatu argatee waan nama waammatu dhabuun khasaaraadha.
sanii jecha akka waan agartanii baharii beekaa waan qabnuuf jecha baharii sana keessa akka namu qoodarraa hirmaatuun hawaasa keenya gaafadha. Dhaammannaa hawaasaa fi irra walii dabruun isaanii dhaama akka agartanii kunis maqaa tokko tokko fottokfatee achi bahee kuni fottokfatee achi bahee guruupuma adda addaatiin wal faarsuuf wal arrabsu akkasiin hin taane hawaasa wal jaalatu wal jala deemu yoo nuti taane bakka tokko geenya. Hawaasaaf fakkii laman isaanii dhaama yoo isaan kanniisa ta'an kanniifni mootii qabdi mootii jala deemtini dammeessiti dammiseellee akalu tayyib kaffal azaa nafa ala akhariin jedhaniin kanniisa kanaan akka isaan tisiisan taaneen hawaaf tisiifni tuffatama addanaa alkhissa suquutul manzila bakka gartee dogoggoruma namaarra hirmaatu akka inni akkanan taane hawaasni keenya hawaasa kanniisa kan agartanii ofirraa ittifaa'ee gochuu danda'u kan agartanii ammas wanni inni hojjetu bu'aan isaa damma qabu nafa al akhar kan inni gartee bu'aa nama kennu ta'uun isarra hawaan isheen jedha warra wal jala deemu rabbiin waa taasisu hawaasa keenyaaf laga gamaa gamanatti kan waliin fuun mana manaa banatti kan waliin qoon hayyummaa fi beekumsaan nu gahaa aboo imaama kanatti qabna jedhee warra wal jala deemu yoo nuti taane gaaf tokko bakka deemuuf kaane sana numa geenyaan isiniin jedha jazaakumullahu khairan. Oromotiif akeeka hayyootaay Oromotiif galfata dhalootaay Oromotiif hawwii jaarraaf ture Oromotiif mul'ata egeree Oromotiif odeeffannoo si'aawaa Oromotiif gaaf qulqullaawaa Oromotiif darra amanamaa Oromotiif falmaa haqa namaa Oromotiif leelloo walabummaa Oromotiif iftuu bilisummaa Oromotiif iftuu bilisummaa Oromotiif teknooloojii yoonaalan sadarkaa Oromotiif sagalee Oromoo Oromotiif fooqaa gaanfa Afrikaa Oromotiif wal argaa sabguddaa Oromotiif harsaa yeroo hundaa Oromotiif ittee dil addunyaa Oromotiif Oromiyaan keenya Oromotiif irraa deebuu bahaa Oromotiif tokkooma of tahaa Oromotiif Oromoo TV